duraan dursee uummata Oromoo maraan, uummata Itoophiyaa maraan, uummata isa biyya keessaas isa biyya alaa hundaan baga bacaqii gannaa bara 2015 nagaan ceetanii baga waliin bara 2016 irreensa ora Finfinnee fi irreensa Or Sadeedha. Jala bultisaa jala baga nagaan geenye baga waliin geenye jedha. Irreensi uummata Oromootiif eenyummaadha. Uummata Oromootiif kabajadha. Uummata Oromootiif miidhagina. Uummata Oromootiif sirna. Uummata Oromootiif guyyaa tokkummaa isaa karaa aadaa isaatiin karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen uummanni Oromoo waggaatti wal arguudha. Guyyaan kun uummata guddaa kanaaf saba guddaa kanaaf guyyaa haddaati. Saba guddaa kanaaf guyyaan irreensaa guyyaa addaa kan ta'e kana Oromoon gara irreensaatti yoo ba'u dursa mana isaatiif nagaa ta'a. Qeesaatti araarama, ollaa isaatti araarama. Kana yoon jedhu namni gara irreensaa dhufu quuqama lapheetti qabatee sammuutti ilaalcha addaa qabatee gara irreensaatti gadi hin ba'u. Kanaan beekama uummanni Oromoo aadaa isaa keessatti seenaa isaa keessatti kan ittiin beekamu durseet waan jirullee fixata. Sana jechuun guyyaa kan darbeefillee dhiifatama godhanii kan dhufuuf immoo habdii toratan habdii oliif qabu. Guyyaa irreensa waloo, irreensa eenyummaa waloo, irreensa tokkummaa waloo, irreensa sabummaa waloo guyyaa sabni kun itti mul'ifatuu fi itti argisu waan ta'eef guyyaa haddaati kan nama jechisiisu uummata Oromootiif isa kana waan ta'eef guyyaa Oromoon itti wal argu waan ta'eef guyyaa kana ammallee irra deebi'ee baga geessan baga waliin geenyan jedha. Irreensi duudhaa mataa isaatii qaba. Sirna mataa isaatii qaba. Otoo abbaan malkaa gara malkaa sanaa hin dhaqiin namni dursee malkaa sanatti dhaquun qabus argamuun qabus yoo argamillee aada maleedha. Duudhaa cabse safuu cabse. Abbootiin gadaas waan abbaa gadaa irraa eegamu bokkuusaa, alangeessaa, irreensasaa, jila isaa qabatee otoo achi hin qaqqabiin guyyaan kun guyyaa irreensaa jedhamee bakka sanatti bahanii irreenfachuunis kunis aada maleedha. Kana waan ta'eef irreensi siyaasa kamillee ilaalcha kamiifillee jiraataa kamiifillee qixa waan ta'eef kanaafidha guyyaa tokkummaatii, guyyaa jaalalaatii, guyyaa dhiifamaatii jedhamee uummata Oromoo biratti ayyaanni irreessaa kanaaf leellifama. Namni gara irreensaa dhufu uffannaa aadaa isaa kan eenyummaa isaa ibsu, alaabaa abbaa gadaa kan Oromummaa ibsu, haadholiin siiqqee waan haadha siiqqee irraa eegamu siiqqee fi caacuu callee isaanii qabatanii qeerroon Oromoo qarreen Oromoos namni immoo aadaa kanaaf irreensa kana dhufuu qabu kamillee uffannaa aadaa isaa uffatee gara kana dhufuu waan qabuuf guyyaan irreensaa kun guyyaa eenyummaa keenyaa fi tokkummaa keenya argisiifnudha. Gaafa 26 hora Finfinnee, gaafa 27 Or Sadee irratti irreensa keenya waliin irreenfannaa. Irreensi kun daangaan qabu. Uummata Oromoo maraafis sabaaf sablammii biraafis daangaan qabu waan taateef namni kam naamusa sirna gadaa eeggatee, naamusa irreensaa eeggatee otoo naamusa sana hin cabsin waliin haa irreenfannu. Nama guyyaa gaaf sanaa nu haa godhu. Fuuldura keenya milkii haa ta'u. Ayyaana gaarii haa ta'u. Horaa bulaa. Baga nagaan guyyaa gammachuu bacaqii gannarraa baanee booqaa biraatti isin ga'echa. Guyyaan har'aa kuni marii irreechati. Irreechi kuni kan tokkummaa Oromoo mul'isu,
kan jaala Oromoodhaa mul'isu kan aadaa fi safuu Oromoo lafa qabsiisu kana ta'uu hubattanii jaalattoonni Oromoodhaa kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan guyyaa kana dhuftanii akka wajjin qooddattan jechuun barbaada. Irra guddaa hayyoonni keenya na dura haasa'ee jira. Oromoonni biyya keessa jirtanis ta'e kan biyya alaa jirtan guyyaan tokkummaan Oromoo itti mul'atu guyyaan jaalalli Oromoodhaa itti mirkanaa'u guyyaan nageenyi Oromoodhaa itti lafa qabatu guyyaa irreechaa guyyaa 26 fi guyyaa 27 kan hayyoonni amma dubbatan kana ta'uu isaa hubattanii dhuftanii akka irreecha kana wajjin qooddan nageenya biyya teenya akka lafa qabsiin tokkummaa keenya aadaa teenya jaalala keenya guyyaan kun kan itti mirkanaa'u tokkummaan Oromoodhaa kan itti mul'atu guyyaa kana waan ta'eef guyyaa kana ta'uu hubattanii jaalattoonni Oromoodhaa kan biyya alaa jirtanis kan biyya keessattis guyyaan amma hime kana hubattanii akka dhuftanii wajjin qooddatan jechuun barbaada. Galatooma ulfaadha jiraadha. Oromoo kaala jiru kamana jiru qeerroo qarree baga ayyaana irreechaa bara 2016 isin gee nu gee jechuu barbaada. Amana jirullee doo ilirchee ose wartajjii kunu jabaa. Inni kuni maa ilaalaa yoo jenne wartajjii asiin jammaree Oromoo dhaqa jechuu barbaanneeti. Oromoo hunda baga gammaddanii ayyaana kanaan baga baatanii hunda kennaa baga jireensee baga asiin baatan jedhu barbaada. Ayyaanni irreechaa jechuun waan hadha jalqabee muti wanni beekuu kan hundi kenna waa abuuboon kenna waa abutturoon kenna tanaan qara hojjataa dhufe isiisaa hojjanna jechuu aadaa sirna gadaa aadaa waa qonfataa Oromoo jechuu. Oromoon kamiyyuu kattiin beekamu ayyaana markaa waa qonfatu bishaan uumaa kadhatu aadaa fi kadhatu inni kun hadha jalqabee adoon ta'in hakalee jiru. Haaraa nuti ta'uu adoon ta'in hakalee jiraatu ayyaana Oromoo ittiin beekamu isa kana. Ayyaana Oromoo ittiin beekamu kun karaa nagaatiin hundi kennaa jaarsi jaartiin qeerroon qarreen hundinuu karaa nagaatiin waa qonfatuu kan. Maafi ayyaana urfoo ayyaana ulfaataa waan ta'eef ha itti Oromoon beekamu kan waan ta'eef ka biyya keessa jirulle ka biyya alaa jirulle ka as jirulle ka mana jirulle yoo dhufuulle dadhabe bakka jirutti ayyaana kana waa qonfatuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinnee namni dhufu gabaabaa maannoo nama dhaqqaba nama humna qabu yoo ta'e jaarsi jaartiin mana hotel araddaa fi mana fiitti afinaa godhattee aadaa jila fi waa qonfatuu qaba. As ergame callaa adoon ta'in ayyaana dhugaati. Ayyaana Oromoo ittiin beekamu jechuudha. Kana yoo jennu Oromoon safuu qaba. Aadaa qaba. Nyaata uniillee akkatti nyaatu qaba. Akkatti unu qaba. Markaa tokko nami saaqee waa qonfatu eenyu majammaraa jennee beekuu qabna. Fakkeenya gaafa jila kana gaafa jila irreechaa kana amma dhiibbaa guddaa jira wali dhiibuu jira jabaan laafaarra ba'uu jira kun hin ta'u waan illee jaalatu uumamni illee jaalatu waan ta'eef gisee waa qonfannu kana tasgabboonne guddaa kenna sirna gadaa fi dura kaanne haala siiqqee gula kaanne akka uumamaan dur jirruun akka saniin hiriira gallee waa qonfatuu kan malee wal dhiinne waan tokko wal godhuun wal miidhaa aadaa waan hin taaneef kana Oromoon beekuu qaba. Kun ammoo sirni aadaa irreeffata. Wanni jedhuu barbaadu sirni aadaa irreeffata siyaasa keessa eenyuyyuu hin jiru. Kana beekuu qabna majammaraa wanni nu dhibu isa kana waan ta'eef mootummaan dhufee darba. Sirni irreecha kennaa immoo higa uumamaan namitti daru fakkeenya abuuboo abutturoo kenna yoo laakku jedhanu higa ifirraan kaasee higa nama 12 laakku wanna gaafa uumami waan lafa tana uume Oromoo gadaa godhee sirna gadaatiin bulche waan barasan jiraati waan citee dhaabataa waan hin taaneef nami dhuttanii ayyaana kana geeggeessitan wadhiisuu akka hin taane safuu kana baratuu kannaa maafi abbaa markaattu jira abbaa gadaattu jira haadha siiqqootti jira. Jila karaa ntaane yoo godhata aadi malee ta'e. Yoo fakkeenya dharchi duubaa dhufee laga dhaqee markaabanee irreeffatee ba'u ta'e safuun hin bada aadaan hin bada jechuudha. Waan kana dhaga'u. Kana wanni beekuu qabnu abbaan markaa dhufee
abbaan gadaa dhufee haati siiqqee dhuttee irreeffatteertuun duuba nami irreeffatuu qaba. Kullee hawwiniin hawwin darbine karaa nagaati hiriira nagaatiin baanee ayyaanfatuu kanna. Ayyaanni kun ammoo Oromoo callaa moti sabi Itoophiyaa hundi ayyaana walii walumaa ayyaanfata waan ta'eef sabi Oromoo Itoophiyaa keessa jiru kabiyya alaa jiru hunduu koottan walii waaqonfannaa dhiibbaan qabu warta qannaa nulle Oromoo ayyaana mataa kennaati ayyaanota sabaa as keessa jiru hedduu nulle ayyaamsaa olla waan ta'eef karaa nagaatiin ko ayyaanfannaa jedhu barbaade irreeffannaa irreechi nagaa irreechi jaalala irreechi baga waaqa waggaa tanaan nu geette jenna nama baay'eetu akkaataa na darreera nu baga waan dhasiin nu gee jennee waaqa kadhanna waan ta'eef hundi keessanuu koottaa walii waaqa kadhannaa jedhu barbaada ulfaadhaa galatooma horaa bulaa deebana badhaadhaa banqaana. Guyyaa har'aan tanaa guyyaa seena qabeessa guyyaa jala bultii irreecha keenyaatiif abbootiin gadaa walitti qabamtee akkaataa sirna ummanni isaa irra dhufee irreeffatu ummata mari'attee ummata isaatiif ibsitu tokkoffaa baga guyyaa kanaan isin ga'e lammaffaa ammoo bacaqii gannaarraa gama booqaa birraatti nama hedduu jidduu tana dhabne nama hedduu kabara dheengaddaa jiru baranan jirree jira ammoo baga warri jirtan kara booqaa birraatti waliin nu dabarsee baga rabbii isin jiraachisee jechuudhaan eegale irreessa jechuun namoonni gariin akkatti fudhatanii jira irreessa kana amantii faa wal qabsiisaniiti akka irreessi kun akka amantii tokkootti ilaalan miti jechu ummanni Oromoo beekuu danda'u qaba. Irreessa jechuun eenyummaa ummata Oromooti jechu. Irreessa jechuun tokkummaa ummata Oromooti jechu. Irreessa jechuun bakka Oromoon faaya rabbiin isii uumamaan gonfachiise walitti dhuftee bareedina isii walirraa qooddattu jechu bakki irreessaaf walitti qabaman. Kanaafuu kan tokkummaati jechu ka jaalalaati jechu. Malee ka amantii tokkooti miti ka sheeyni dhufu kan qeesiin dhufu kan waaqeffataan dhufu sanii jechu irreessi kanama hunda Oromummaadha tokkummaadha bakka Oromoon tokkummaa ifiitti wal agarsiiftu jechu kana beeytanii jaalalaa fi gammachuun warri tunillee addan bayiniif isii tana beeytanii bakka tokkummaa teenya itti cimsannu bakka Oromoon tokkummaa ifiitti wal agarsiiftu bakka faaya rabbiin itti gonfachiise faaya rabbiin itti gonfachiise jechuun dardaraa fi dubri hoggaa uffatanii uffata dardarummaa isaanii uffata joollummaa isaanii qeerummaa isaanii uffatanii hoggaa deeman akkamiin nama gammachiisan kutaa Oromiyaa adda addaarraa uffata adda addaa uffatanii hoggaa dhufanii waliin laaqaman burroominni sun hangam takka bareeda isii san akkasitti faaya wal garsiifatuuf jecha guyyaan irreessi kun waan kalee eegalamee miti waan baroota dheeraa dura eegalame dhaloota Iisaatiin dura jechu dhaloota Iisaatiin dura waan eegalamee jechu irreessi kanaafuu kana beeytanii Oromoo ayyaana fi abbaa kabajataa jechu ayyaana fi abbaa eeggataa jechu tokko taatanii Oromoon ayyaana fi eeggatanii nama hirpaanillee qubaanillee jarjaree kopheenillee namarra ajjatu safuu cabsitee jirte jechuudha wal eeggatanii irreessa keessa dhuftanii kabajaadhaan akka gaggeeffattan akka abbootii gadaatti yaamicha isinii goonaa jechu hoggaa waan kana gootan irreessi hoggaa irreeffatan hoggaa abbaan malkaa saaqu eenyuun saaqa dura namticha abbaan gadaa ayyameef kasilaa malkaa kasaaqu deemee saaqe eenyuutti aana abbootii gadaa haadholii siiqqee ka walitti hin buune tartiibaan isinilleen qeeroo fi qarreelleen yuubnilleen akkasitti karaa teessan eeggattanii kabajaadhaan irreessa keessan akka gaggeeffatan namni isiniin eeguu namni isiniin tolchuu abbaa fi tolfataa jechu kawaan keessan balleessu barbaadu namni isinirra eeguun jiruu jechu eeggachuu danda'u qabdan namtichi irreessa kanarratti kophee namaarraa hojjetee dhiifama abbaa kiyyan jenne namni sun Oromoo miti akkasitti beeka alagaa isinii dhuftu Oromoo ayyaana keessan isinii sabaasaf lammii ayyaana keessan isinii kabajuu dhuftu Oromoon duraanuu nama kabajuun beekamti ol nama hucciisuun beekamti nama isinii dhufu kabaja nama isinii dhufu jaaladha nama isinii dhufu haammadha akkasi sirni gadaa irreessarratti kanama jaju akkasi jechu sirni gadaa kanaafu
Oromoonni kaabaa kibba jirtan, bahaa dhiya jirtan, Oromoonni biyya alaa jirtan, akkasuma sabaa sablammiin Oromoo jaalattan, ka ayyaana kana wajjin qabnu, cuftinu namni Itoophiyaa keessa jirtan, dhuftanii ayyaana kana qooddachuu mirga qabdanii jechuu. Akkasin nulleen feenaa isin simannaa jechuu. Qooma banneeti baga nagaan nu dhuftanii isinin jennaa jechuu. Tanaafuu ayyaanni irreecha, ayyaana kabajaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana baraabaratti quufa malee amma booda. Beeltilleen biyya teenya Rabbiin nurraa dhabamsiisu. Rooballee yerootti rooba nagaa nuu kannee itti qananiinu Rabbi nuuf haa godhu. Warra barayyuu jiraatu, warra amanni nyaatuu miti, amata hunda keessa nyaatu Rabbi nu haa godhu. Oromoo bakka jirtan hundaa kaa dhaabbadhaa ayyaana keessan. Duraa moggaa osoo hin jenne ka danda'u dirqamaa miti beekadha. Ka danda'u walga'iin kooraa ta gaafa duraa jechaa turre sun walga'iin koora jechuun kooraa gaangeetii yookiin kooraa asabootii miti finfinneedha. Itti ayyaaneeffadhaa nagee keessan eeggadhaa itti ayyaaneeffadhaa guyyaatti yaadummaas hora horsadeetti ayyaaneeffadhaa. Akka gaariitti dachii tana bareechaa samii tanallee warri samiillee akka isin irraa gammadutti akkasin nagee keessan eeggattanii faayaan Rabbiin gartee nu kanne san faaya san wal agarsiifachuudhaaf qophii taatanii nagaan Rabbi isinaa fiduu guyyaa sanii Rabbi nu haa eegu galatoomaan isiniin jaa jechuudha.